Ashamaa harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungummii karaa Horni Miidiyaa isin dhiyaatudha. Qophii gungummii kanarratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma walitti maal gunguma akka biyya keenyaatti guyyaarraa maaltu gungumamaa oole kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turan immoo affeerraa kooti. Akkasumas yaadaaf qeeqa qabdan komentii jalatti barreessuu Hindagatina. Egaa qabxii ko tokkoffaa yookaan gungummii ko tokkoffaa guyyaa har'aa keessumaa guyyaa kaleessa muummee ministeera Itoophiyaa Baardaar keessa motorsaayikilii yookaan saayikilii oofaa turuun ni yaadatama jechuudha. Achi keessatti gafaannoof ergaa ni dabarseef akkasumas immoo qondaalli beekamaan paartii badhaadhinaa kan ta'e Daani'el Kibriit guyyaa har'aa faannoo maal akka jedhee fi akkasumas immoo torban kana keessa konkolaataa guutuu yookaan immoo konkolaataa uummata tajaajilu baasii guutuun jechuudha. Finfinnee irraa ka'ee gara Gojjam imalaa ture qaama hin beekamneen ukkaamsamee ture jechuudha. Kana keessatti guyyaa har'aa immoo ibsii abaawoon baase qophii gungummii koo keessatti argattu akkasumas oolmaa Itoophiyaa fi Ertiraa dabalatee akkasumas Ertiraa keessatti maaltu akka ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kottina waliin tura. Egaa qabxii ko tokkoffaa yookaan gungummii ko tokkoffaa guyyaa kaleessaa muummee ministeera Itoophiyaa Baardaar keessatti imala taasisan yookaan immoo misooma koriidarii daawwachuuf gara Baardaar imalanii turanii jechuudha. Kana keessatti keessumaa faannoon kiiloo sa'aatii 24tti galla jedhe sana keessa kun gochi hundumtuu fashalaa'ee Baardaar keessa bashaa jirra guyyaa kaleessaa jedhee ture jechuudha. Baardaar keessatti muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa kaleessaa akkuma isin ibsaa ture saayikilii oofaa turuun ni yaadatama jechuudha. Achi keessatti erga muummee ministeera Itoophiyaa ibsa kana yookaan faannoof ergaa isaan dhaadachuu yookaan immoo akkasumatti siyaasa fayyadamuudha yoo ta'e malee Finfinnee miti Baardaar keessatti iyyuu bakka tokko dhuunfachuu kan hin dandeenye kan jedhu faannoof ibsa dabarsanii jiru jechuudha. Garuu Daani'el Kibriit guyyaa har'aa keessumaa qondaala beekamaa akkasumas immoo paartii kamiyyuu dudda kutuun kan beekamu yookaan immoo jechan taane jecha hadhaa dubbachuun kan beekamu Daani'el Kibriit faannoo akkasumatti girrisa yookaan immoo akkasumatti oduudhaaf siyaasaaf malee faannoon humna qabu tokko iyyuu hin qabu kan jedhu guyyaa har'aa dubbatee jira jechuudha. Egaa faannoon irra deddeebiin keessumaa bakkoota garaagaraa keessumaa yeroo ammaa kana uummata Amaaraa bakkeewwan garaagaraatti dararaa kan jiruuf akkasumas immoo mootummaa federaalaa aangoorraa buusuuf sa'aatii 24tti aratti kiiloo galla jedhanii dhaadachaa turuun ni yaadatama jechuudha. Kun hundi fashalaa'ee guyyaa kaleessa muummee ministeera Itoophiyaa Baardaar keessa saayikilii oofaa turuun ni yaadatama. Isaafis ibsa faannoof dabarsee jira jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa immoo Daani'el Kibriit faannoo kana yookaan akka arrabsoo fi jecha hadhaa tokko itti dubbatee jira faannootti jechuudha Daani'el Kibriit kuni. Kanaaf faannoon humna ittiin mootummaa federaalaa kuffisuu danda'u yookaan lolee kuffisuu hin danda'u akkasumatti oduu fi olola yoo ta'e malee kan jedhu guyyaa har'aa faannoof ibsa dabarsee jira jechuudha Daani'el Kibriit. Kanaaf oolmaan faannoo ammas bakkoota garaagaraatti jechan taane keessumaa qaamota mootummaatiin irratti daddarbatamaa jira. Kanaaf abdii kutannaa garaagaraa faannoonis argamsiisaa jira fakkaata. Kanaaf qondaalonni keessumaa paartii badhaadhinaa kan ta'e jecha hadhaa itti daddarbachaa jiru jechuudha. Dhuma isaanis kan walumaan ilaallu ta'a. Egaa qabxii ko lammaffaa keessatti baasii guutuu yookaan konkolaataan guutuun Finfinnee irraa ka'ee gara Gojjam imalaa ture qaama hin beekamneen konkolaataa tokko guutuun uummanni ukkaamsamanii turuun ni yaadatama jechuudha. Kanarratti keessumaa shakkiin jiru waraana bilisummaa Oromootu ukkaamse jedhamaa ture jechuudha. Kanarratti guyyaa har'aa waraana bilisummaa yookaan abaawoon ibsa baaseen nuti unu keessatti yookaan akka dhaaba keenyaatti qaamni kana raawwatu hin jiru. Yoo qaamni kana raawwate qaama keenya keessaatii raawwatame yoo ta'e tarkaanfii irratti fudhachuu dandeenya kan jedhuu fi akkasumas immoo gara fuulduraatti wanti amma ammaatti informationii nuti qorannaa gaggeessin irratti waan arganneen nu qabnu qaama keenya keessaa wanti qaama keenyatu dhiibbaa kana gaggeessera yookaan immoo qaama kana ukkaamseera yoo ta'e gara fuulduraatti unutu gadi ba'ee uummataaf ibsa kenna yookaan immoo uummata beeksisa kan jedhu guyyaa har'aa baasanii jiru jechuudha. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa ibsa isaa kana keessatti keessumaa torban kana keessa jechuudha waraanni konkolaataa guutuudha jechuudha yookaan uummata konkolaataa guutuu Finfinnee irraa gara Gojjam imalaa turan sana keessatti ukkaamsamanii kan isaan turanii hanga ammaatti bakka isaan bu'anii hin argamne yookaan immoo hin baramne. Kanaaf shakkiin jiru waraana bilisummaa Oromoo jedhamee garuu waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa ibsa baaseen immoo qaama nam tokko iyyuu akka ukkaamsinee fi akkasumas immoo qaama nuti hin beekne yoo ukkaamsamee gara fuulduraatti gadi baanee uummataaf ibsa kan kenninu jedhee jira jechuudha abaawoon guyyaa har'aa jechuudha. Kanaaf qaamni hin beekamne bakkoota garaagaraatti ammas uummata nagaa irratti miidhaa qaqqabsiisaa jira jechuudha. Akkasuma kunoo konkolaataa guutuun torban kana keessa uummanni konkolaataa guutuu kan ta'e ukkaamsamanii amma yoonaa bakka isaan jiran argamuu hin dandeenye. Shakkiin jiru waraana bilisummaa Oromoo ta'us waraana bilisummaa Oromoo unu miti yookaan immoo nuti harka keessaa hin qabnu kan jedhu guyyaa har'aa
ibsa kana keessatti mul'iseetu jira. Egaa qabxii gosa sadaffaa yeroo itti darbu gaa Itoophiyaa fi Eertiraan gaa ammas dhaadannaa isaanii ittuma fufee jira jechuudha. Keessumaa qaamota garaagaraa fi miidiyaan bebbeekamoon addunyaa kan ta'an gabaasa akka jiranii fi sodaa guutuu akka qaban illee dubbachaa jiru. Egaa gama lamaanii yookaan gama Itoophiyaa fi gama Eertiraatiin gaa lamaanuu waraanaaf qophii akka ta'anii fi lamaan isaanii iyyuu bakka mijeeffatanii akka jiranii fi mishigii qotatanii akka jiranii fi ajaja qofa akka eeggachaa jiran irra deddeebiin ibsa baasanii jiru jechuudha. Gama lamaaniinuu Itoophiyaan gama Affaariin akka bakka qabattee jirtuu fi lolaaf qophii akka qabdu dubbattee jirti gama Affaariin jechuudha. Eertiraan immoo gama Tigraayin qophii xumurtee akka jirtuu fi Itoophiyaan diroonii fayyadamte yookaan dhukaasa keessatti meeshaa gurguddaa yoo fayyadamte ta'e meeshaa gurguddaan sun akka fashalatuuf illee meeshaa garaagaraa fayyadamanii akka jiranii fi mishigii qotatanii qophii xumuranii akka jiranii dubbatamaa jira gama lamaaniinuu jechuudha. Kana gaa bakkeewwan garaagaraa mishigii qotachuuf meeshaa garaagaraa kan Itoophiyaan dhukaastuu fi kan Eertiraa walitti dhukaasan kana keessatti lamaanuu meeshaa fashaleessu qopheeffatanii akka jiran gaa miidiyaan faayinaanshalii addunyaa guyyaarraa saatalaayitiitiin qoratamee guyyaarraa gadi bahee jira yookaan ibsee jira jechuudha. Kanaaf gama lamaaniinuu gaa jeneraalonni kan Itoophiyaas kan Eertiraa dhaadachaa akka jiranii fi dhukaasaaf qophii akka ta'an irra deddeebiin dubbachaa jiru jechuudha. Kanaaf gaa dhaadannoon keessumaatii gaa hulaa galaanaa Itoophiyaan argachuu akka qabdullee irra deddeebiin mootummoota garaagaraatiin mari'atamaa turuun ni yaadatama. Eertiraan gaa keessumaa qaamota ollaa Itoophiyaa kan ta'an irratti mari'atanii shira xaxaa turuun ni yaadatama. Isaayyaas Afeworqii jechuudha. Kanaaf hulaan galaanaa keessumaa karaa sab argama jedhamee gama Itoophiyaatiin lola itti banuuf kan isheen jirtu Itoophiyaan Eertiraatti jechuudha. Innis milkaa'uu dhabuunsaa fi milkaa'insa gara fuulduraatti walumaan kan laalu ta'a. Garuu yeroo ammaa kana keessatti faayinaanshaal miidiyaan yookaan miidiyaan addunyaa akka gabaasetti saatalaayitiitiin jechuudha. Lamaanuu lolaaf qophii akka xumuranii jiranii fi bakka mijeeffatanii akka jiranii fi meeshaa gurguddaa walitti dhukaasuu qaban sanarratti immoo meeshaa fashaleessuu danda'u qopheeffatanii akka jiranii fi loltoonni garaagaraa bakka qabatanii akka jiran guyyaa har'aa saatalaayitiin addunyaa yookaan faayinaanshaal addunyaa gabaasee jira jechuudha. Miidiyaan beekamaan kuni kanaaf rakkoon achi keessa jiru keessumaa lolli cimaan keessumaa Eertiraan karaa Tigraay gochuu dandeessu uummata Tigraay miidhuu akka danda'uu fi akkasumas immoo Itoophiyaan karaa Affaar lola Eertiraa irratti gaggeessuu yeroo gaggeessitu kana keessatti uummanni bakkeewwan sana jiru miidhaa guddaa akka qaqqabuu fi akkasumas immoo hulaan galaanaa Itoophiyaan argachuu qabdullee shakkii keessa gashaa akka jiru qondaalonni garaagaraa dubbachaati jiru jechuudha. Hanga ammaatti mootummoonni addunyaa keessumaa Itoophiyaa fi Eertiraan lola gaggeessuuf jiran kana keessatti yaaddoo qaban ibsachaa akka jiran miidiyaaleen garaagaraa gabaasaati jiru jechuudha. Kanaaf hanga ammaatti furmaanni argamuu hin dandeenye lolaaf qophii ta'uu isaaniidha Itoophiyaa fi Eertiraan malee wanti haaraan yookaan marii araaraaf akka isaanii gahee taphataa jiran wanti amma ammaatti mul'achaa jiru waan hin jirree fi jarri kun gara fuulduraatti lolli banamee uummanni miidhamuu kan danda'a kan jedhuga namoonni garaagaraa yookaan qondaalonni garaagaraa yaaddoo qaban ibsachaa jiru jechuudha. Maalumaafuu wanti kun mariin xumurama immoo lolumaan xumurama kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a. Dhumarratti waa'een Tigraay ammas amma ammaatti uummanni Tigraay ammas yaaddoo garaagaraa qabaachuunis akkasumas immoo qondaalonni Tigraay keessa jiran keessumaa Bogeetachoo Raddaa dabalatee akkasumas immoo gama Dr. Gabratsoon Gabramikaa'eliitiin yaaddoon jiru ammas adda bahuu hin dandeenye jechuudha. Yeroo dhiyoos yookaan torban kana keessa Bogeetachoo Raddaa Finfinnee deemuun isaanii yookaan muummee ministeera Itoophiyaatti waamichi taasifamee Finfinnee deemuun ni yaadatama. Garuu achi keessatti akka inni baqatee deemee fi akkasumas immoo Finfinneen kantiibaa magaalaa afurotoo qabdu shanaffaa dabalateetti kan jedhu qe'ni garaagaraa Bogeetachoo Raddaa irratti ka'aa jira. Kanaaf uummanni garaagaraas akkasuma namoonni qondaalonni garaagaraa Finfinneen kantiibaa afurotoo qabdu kantiibaa shanaffaa obbo Bogeetachoo Raddaa dabalattee jirti kan jedhu akkasuma gaareffannaan garaagaraa obbo Bogeetachoo Raddaa irratti ka'aa jira. Egaa rakkoon achi keessa jiru yookaan rakkoon Tigraay keessa jiru waggoota muraasatti asitti keessumaa furmaata argachuu hin dandeenye jarri lamaan gara Gabratsoonii fi akkasumas immoo gara Bogeetachoo Raddaa goranii garee lamatti hiramanii keessumaa uummata Tigraay burjaajisaa turuun ni yaadatama aangoo isaaniif jechaadha. Hanga ammaatti keessumaa erga ibsa guutuu Bogeetachoo Raddaa guyyaa darbee kennanii ibsa guutuu jechuudha. Ammas furmaata argachuu dandeenye keessumaa mootummaa yeroo ta'ee yookaan karaa muummee ministeera Itoophiyaa gara fuulduraatti filama kan jedhamee yaadame Jeneraal Taaddasee Warradee jechuudha. Innis ibsa guyyaadhaa kennee jira obbo Bogeetachoo Raddaa ibsa isaanii booddeedha. Kanaaf keessumaa garee Dabratsoon kan ta'an keessumaa Dr. Gabratsoon Gabramikaa'el falmaa kan ture Bogeetachoo Raddaa aangoo irratti hanga ammaatti achi keessatti fiilmii isaan gaggeessaa jiranii fi uummanni Tigraay garatti goruu dhabee ammas fala barbaadaa akka jiruu fi lolli lammaffaan illee Tigraay keessatti banamuu isaa hin hafu kan jedhamu ammas yaaddoo qaban ibsachaa jiru. Kana irratti obbo Bogeetachoo Raddaa guyyaarraa akka dubbatanitti immoo chaappaas ta'ee mallattoon garaagaraa ergama fudhadhee yookaan dirqama fudhadhee kanan deeme muummee ministeera Itoophiyaadha waan ta'eef
chaappaan hunduu na harka jira waan ta'eef namni kamiyyuu bakka sana bu'ee mootummaa yeroo Tigraay ta'ee gaggeessuu hin danda'u kan jedhu guyyaa har'aa dubbatee jira. Kanaaf keessumaa gaafananii eerpoortii Finfinneetti imaluuf jedhu kan keessatti fittashaa garaagaraa akka ture dubbatee jira obbo Geetaachoo Raddaa guyyaa har'aa jechuudha. Doorsinni garaagaraa illee akka irra turee fi gaardota tokko dabalatee qaamota garaagaraatiin doorsinni narratti ga'ee jira jechuun yookaan gaardota tokko illee fattashanii akka jiranii fi ana wajjin namni qaamni biraa bahuu danda'a kan jedhu shakkiin irratti gaggeessaa turanii gareen Dabratsoon Gabra Mikaa'el jedhee guyyaa har'aa ibsa isaa irratti dubbatee jira jechuudha. Kanaaf gareen TPLF yookaan immoo gareen Dr. Dabratsoon Gabra Mikaa'el kun humna guddaa akka qaban obbo Geetaachoo Raddaatti mul'isaati jiru. Akkasumas immoo shakkii guddaallee akka aangoo isaa irratti akka inni godhatullee obbo Geetaachoo Raddaa godhanii jiru jechuudha gareen Dabratsoon Gabra Mikaa'el kuni. Kanaaf lolli Tigraay keessatti ta'amaa jiru keessumaa qaamota lamaan kan gaggeeffamaa jiru kuni uummata Tigraay kana burjaajii hamaa keessa gashee jira jechuudha. Gama lamaaniinuu isaan aangoo fayyadamanii obbo Geetaachoo Raddaa parsentii 90 ol uummanni na waliin jira yookaan immoo na deeggara kan jedhu gama isaatiin bahaa jira. Gama Dr. Dabratsoon Gabra Mikaa'eliitis uummanni parsentii 100 ol unuun deeggara kan jedhu gama isaaniitis bahaa jira. Kanaaf gareen Dabratsoon kun jeneraalota dabalatee humna guddaa akka qaban Tigraay keessatti argamaati jira. Kanaaf sodaan guddaan obbo Geetaachoo Raddaa qabullee akkasumas immoo mootummaan narratti fonqolchuu yookaan immoo mootummaa na kuffisuuf jedhu yeroo baay'ee ibsa baasaa turuun ni yaadatama. Akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaatti himachaa turuun ni yaadatama yeroo darbeerraa kaase. Kanaaf wanti amma sodaatamaa jiru keessumaa Tigraay kana keessattii fi akkasumas immoo jeneraal Taaddasee Waradee guyyaa har'aa kan dubbate Tigraay keessatti dhiigni bu'uun qabu doorsiin hin barbaachisu kana booddee lolli Tigraay keessatti gaggeeffamuu qabu wanti ta'u karaa nagaatiin taa'ameeti furama malee lolli hin jiru kana booddee kan jedhu guyyaa har'aa jeneraal kun dabarsee jira. Shakkiin jirus egaa jeneraal Taaddasee Waradee ergamaa yookaan immoo isa jalatti gaggeessaa ture jechuudha obbo Geetaachoo Raddaa jalatti an shakkamaa jirus yookaan bakka bu'ee jedhamee kan yaadamu jeneraal Taaddasee Waradee kana jechuudha. Kanaaf Tigraay keessatti lolli bu'uun qabu yookaan dhiigni namaa bu'uun qabu akkasumas immoo karaa nagaatiin taa'ameetu furama rakkoon gidduu keenya jiru kan jedhu guyyaa har'aa dubbatee jira. Garuu obbo Geetaachoo Raddaa akka isaan humna fayyadaman anis humna fayyadamee aangoo kanarra turuu nan danda'a kan jedhu akkasumas immoo ergamni natti kenname yookaan dirqamni natti kenname karaa muummee ministeera Itoophiyaati malee karaa isaanii miti. Kanaaf ani nagaa barbaacha yookaan immoo uummanni Tigraay nagaa akka argatuuf malee ani aangoo koo kabachiisuu dadhabee miti kan jedhu guyyaa har'aa ibsa baaseetu jira jechuudha obbo Geetaachoo Raddaa. Kanaaf wal mormii yookaan immoo wal deeggaruu dhabuun kun Tigraay keessattis keessumaa arga mariin Viktooriyaa booddee falfalmii guddaan taasifamaa jira jechuudha. Hanga ammaatti furmaata argachuu hin dandeenye. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gungummii koo guyyaa har'aa kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti na walii waan turtaniif galanni keessan guddaadha. Qophii gungummii biraan hanga walitti deemnutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa walii turtii gaarii qabaadha.